BRICS ta'irra maraatuudha Trump miseensa nagodaa hojii amma African Union keessatti akkamii jechuudha bar hoggaa ati humna guddaa kuni miseensa beetee afooshaa sirratti qotte hoggaa galte if gabbuuftee beekii ummanni Oromoodhaa sabaa fi sablammii hogganurra rakkoon qabnu abroonnatiin Oromoodhaa daleedu ta Oromoon ifiitti afeertu jechuudha akka NATO Ameerikaan NATO jaartee bari achitti walitti qabattee nama tuun meeshaa isiitii taati jechuudha yoo ammoo Ameerikaan BRICSitti galtee adeero haawulii Ameerikaan meeshaa isii meeshaan qabdu taaddunyaan bulchitu jechuudha nun kuni yoo abroonnatitti qinijititti TPLFitti Shaabiyatti abbaa fadhetti yoga kagallu taane nun kuni beetee meeshaadha taana malee nama kanaaf dantaa ummata Oromoodhaa keessummachiisuu hin dandeenye sabni miliyoon 70 kabajaan isaan malu ifi wal qabatee sabaa fi sablammiillee afeerratee siyaasaadhaaf afeerratee yoo hoggane arra waltajjii sansilaa beetee Jawahar Mohammadii fi Marroo Dirribaadhaa gaggeessanii maaliif komannaanii jechuudha sabaa fi sablammii ideoloojii akka keenyaa hayyoo akka keenyaa karaa dheeraa waliin deemnu Sidaama asiin keessanii Anfara achiin keessanii Somaaliyaa asiin keessanii Kambaata Hadiyyaa Walaayita Benishangul warra beetee walqixummaa ilma namaa kanatti amanu hundaa'u khayidati fi khasiyaasatu wal bir ifbiratti Oromoon qabdee beetee qooda leencummaa san fudhattee jarana isanin gargaara if gargaara khaa waliin beetee mootummaa irraa jirtu kanarratti haqabsoonuun waan beetee kabajaa Oromoodhaan malu jechuudha ammoo nun kun nama paartiin qabne obboleenkii rabbii sanuu sodaadha lidatu ayyaalee nama paartiin qabne isaatu war beetee hogganaa beetee waraana kuma 200 qabu yaamaa jechuudha isa paartiin qabneetu beetee haqeeroo miliyoona meeqa hoggane yaamaa jechuudha haqeeroo miliyoon meeqa hogganee fi waraana kuma 100 meeqa gaararraa qabu kun isaan maaliif waltajjii qopheessanii afeerree jechuudha jaraarraa afeeraman kan hundaa ati bikasan ga yoo siyaasaan nuun galiinisi nuuf galchitanidha nuti amma abroonnatti wanni dura dhaabbannuufi nuti saba guddicha biyya saniiti namaaf tumsina malee tumsa namarraan barbaannu caayaa teenya namni dhufa malee caa namatti hin galu afooshaa teenya namni seena malee afooshaa namaan seena diroo akkuma Ameerikaan BRICSitti yoo seente China tarka hannachuudha Raashiyaadhaaf harka hannachuudhaati nun kun abroonnatti dhufu jechuun Itoophiyummaadhaaf harka hannachuu lidatu ayyaaleedhaaf harka hannachuu kabajaan saba kanaa hidhatee fi siyaasaatiin istiifamuu qabdi jennee taamanna I think hagan anu hubattan jeetii yaadaa jechuudha beeta kata kanaanna dubbittuun ifa sadii taate so ammallee fookasii keenya abroonnarratti sadii deebi'a abroonnatiin qilejjeetii quxuulattiidha ragaa hojjoo sadii dhiyeessine lammaffaa dantaan uummata Oromootu as keessattuu eessa jettii kanaan jettan taate dantaan uummata Oromoodhaa asitti natti mul'attu ta duraati beetee waraanni bilisummaa Oromoodhaa Finfinnee yoo qabatu taate duraan dhaabbadhaa nama joocha keessa jiraachuu yaalatu ayyaaleedha duba nama waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbatu marroon achitti afeeramuu hiikani qabaa gaafii keenya jechuudha lammaffaa akkuma American Arab League miseensan taanetti American African Union miseensan taanetti hegemoniin Itoophiyaadhaa ha Oromoodhaati sabni guddichi Afrikaadhaa gaddeebi'ee harka nama dhuunfatti qabateeroo
kabajaan teenya sadarkaa sana irra guddoo na fakkaate jechuudha. Nama sanuu baqatee biyya namaa jiru. Isatti miseensa ta'uun amma waltajjiin afeerame irratti argamuun nuuf kabajaan saba kanaa ifi wal qabanne sabaa fi sablammii hogganne piipii irratti abiy irratti qabsaa'uun gootummaa. Waxaa beeloonna jennee marrimaan dheedhiidhaan nyaannu jechuudha. Dadhabnee kufnee lafa geenyee dadhabina keenya sanirraa bikkan taane dheenyu jechuudha. Ati ifirraa laaluun gaaruu na fakkaatti. Ifirraa yoo laalle ifirraa akeekkachuun gaariin. Maaliif sabni kun yoo wal qabate barre ittuu naajamu dhugaa rabbi ibsa. Yoo adabumaaf siyaasumaaf hoodaaf naamusumaaf sigaaliif sabaa fi sablammii jennee yaamne malee wadeera kiyya barxaa rakkoon Itoophiyaadhaa yoo hargee wal qabattee numa hiikkatti jechuudha. Naamana sikkuma iddoo kophaa isii dandeessii jechuudha yoo wal qabatte yoo qaawwa ofitti hin banne wallaggi kophaa isaanii danda'a jechuudha. Maal wallaggi dachaa wayyaanee meeqaa jechuudha. Wayyaanee kophaa isii ta miliyoon 2.5 yoo Finfinnee dhufuu dandeessee taate wallaggis wanni Finfinnee dhufuu hin dandeessu hin jirtu. Waan nurraa irratee jira jiran. Tuulamni namummaa akka tuulamaatu dubbii fixuu danda'u jira jechuudha. Yoo ara jidduugalli wal qabate ilmaan abbichuudhaa eekkaadhaa gullalleen beeytee gullallee eekkaa abbichuu fi galaayyoo wal qabatan rakkoonii kana jechuudha. Woo Finfinnee zuuriyaan rakkoo hiikuu dandeessii jechuudha. Yoo murannoo kajeeltu taate. Kanaafuu sabni koo qaaliin obsachuu dandeenya nuti. Ta duraatti wal jarjariin nu barbaachisu jechuudha. Hedduu bololaa fi jarjaraatu liidatu bira nu geessee jechuudha. Jarjaraan waa hunda nurraa balleessaa jira. Hoggaa hireen dhuftee beektee walduuba rakisha wal guruudhaatu 91 akkas nu godhe 2018 akkas nu godhe ammas I think wani irra bareeddu taraatana sabni kun yeroo fudhachuu qaba. Yeroo fudhatee taa'ee waan beektee lasting taate waan beektee dhaloota itti dhaachisuu dandeenya. Ilmaan keenyaa beektee qabrii keessatti illee jaanii beektee du'aa nu godhuudhaaf wani taa'e. Rakkoon Oromoodhaa ta'amatti akka tiikuu dandeenyu hin jirtu anaasaniima. Ammaa fi filannoo dhufu jidduutti rakkoon Oromoodhaa ta'eekatuu dandeessu hin jirtu. Ifitti hin kijibin. Qawweedhaanis seenuu hin dandeenyu. Siyaasaadhaanis seenuu hin dandeenyu. Wani nu barbaachisa maali? Hidhannoo teenya jabeeffannee long termiidhaaf ammaa fi amata 10 dhufu kana keessatti waan hin cabne ta'eef booda hin deebine tan facaane takka waan guduunfaa jabdu takka jaarachuu nu barbaachisa. Hawaasa bal'aa hawaasni keenya miliyoon 70 yeroo nu barbaachisa hawaasa kana hundaa'uu jaaruudhaaf yeroo itti fudhatanii waliin mari'annee gumii gaayoo teenyee baharraa haga lixatti kaabarraa haga kibbatti jiddugala dabalatee wanni silaa jaaramuu qabdu ta ummataa jaaramtee ta waraanaa jaaramtee ta siyaasaa jaaramtee ta diinagdeedhaa ta dippiloomaasiidhaa ta miidiyaadhaa namni akkamitti alaakiiloon seenuu jechuudha. Kana hunda gaafa lafa kaayyanne adeemu nu miliyoon 70 addunyaan nu dura dhaabbattullee ni mo'annaa jechuudha. Ammoo akka lukkuu mataa muranitti hogganaan tokko garas fiigee haan gamana fiigee sabaanis na jala fiigaa wota beektee no lukkuu mataa muramte mal godhu jala fiigannaa jechuudha. Ati yoo akkasitti dhaabee irra gaarii na fakkaatti yoo asii achi deeme akka malatti illee akka namni na hubanne jechuudha. So abroonnatiin qenejjiit quxuruu lattiidhaadha. Ammaa fi hamma filannootti dhufu itti aanu sanitti imala isaanii ni to'anna. Waan Oromoon fayyadne ta'e isaan dalagan tadantaa ta'e dura dhaabbattu ni saaxilla. Ammoo waan dhuunfaadhaa jibbaa namaa as keessaa qabna.
kabajaa fi jaalalaan ammoo kabajaan Oromoodhaa namni Oromoon hoggolajuu hundaanuu haatiifamtuu sagantaa kiyya xumuranna qophiin tayyataarraa yoo sanii taatee takka takka nuu hannaa yoo sanii taanes lama nuu hannaa tanurra wayyaati soo qabaattan koottaati nutti guutaa bakka irratti bakka tokko goree sirreessa yoo haasoo keessatti akhi namaa isa mufachiifne nuuf fochaadhaan sagantaa keenya xumuranna